Ofisi wali galle kana mane ne faminu man dima samo dawate e gaje ramal ne musu security mo ko dise jina famine so I don't know if I can know I don't know me what can I do just this is anama kana boza just leave him nama ko di yo kan nama ci taragan no asibana bakani ake na radio ya bakisani bana Yeah. Hey, bakatan nubana, Rita, please. We need this van. Hey, we need this van open. Abis, open here. Assistant. Oh, kana akasin anda selesai. No. Aci security coba security coba. Dosa, semua ni menyesina jumlah dekila kata dosa. Harap ada rumah ada rumah. Okay, warrior Chita. We don't need nobody. Okay, warrior Sinjirtan hundi gata jolle dema achita bana bakatan lubana. Hey, Atis bani bakatan. Move. We don't need nobody here. Go on the back. Hey, Atis move it. Open. No, achidebra. Warra singe ko fatu simata warre kanu tata adara bakko jintani biru simata bakko jintani iddo kana nama to kolle barban Arabian punya semua darahnya dirinca hidupmu untuk kalian Jawad Muhammad Okobat Kanagarba Bagadagan Nurul Tani Makala Houston Texas. Thank you, welcome to Houston Texas. Bagadagan Nurul Tani semua darahnya akan simatan ini very jitu. Ayah duban nusika galatoma dubati nusika Ayah nutata hedu galatoma wan nusimatanif gudda galatoma ya anaknya manis Ayah keessummoota keenya sagantaan keenya jalqabuuf deema fayyaa argadha fayyaa ta'a waamicha yeroo gabaabduu keessatti isinii goone waamicha keenya kabajanii dhufuu keessaniif hedduu isin galatoomfannaa yeroo gabaabduu keessa qophii kana fakkaatu qopheessine akkana babbareeddanii aadaan faayamtanii babbareeddanii Oromoo babbareedduu taatanii nu argamtan
hedduu nu boonsitan hedduu galatoomaa baga keessummoota keenya nu simattani. Hayyee sagantaan dura sagantaa eebaan jalqabna erga eebaan banne booda qophii sagantaa ayyolii siiqee nu qopheessanii jira akkasumatti keessummoonni keenyaas jiru san booda sagantaa tartiibaan isin hubachiisaa deemna. Kanaafuu ammallee irra deebi'ee obbo Baqqalaa fi obbo Jawaar Mohammad magaalaa Houston Texas nu jidduutti argamu isaanii mee maaltu isinii dhaga'ama? obbo Baqqalaan yeroo duraallee ta'u Jawaar magaalaa tana waggaa 12 dura dhufee jira. Magaalaa tana akka malee jaalata. Mee arragaa waan nuun jooni dhageenya iddoo biraallee isaa faarsu dhageenye. Hundaafuu mee gama sagantaa dabarraa duraan dursinee ammallee irra deebinee baga nagaan nu dhuftanii warreen dhadhaabbachaa jirtanis nu taa'a daa'imman xixiqqoo ruumiin achi duuba bal'aa jira achi nu teessaa achi warra taphachiisuu jira jechuudha. Akkasiin nu hubadha yeroo sagantaa jalqabnu akka namni qaamaa qalbii wal dhageenyu sagalee ijoollee bakkuma jirtanii ijoollee nurraa wanni godha callisiisa adara. Hayyee sagantaa jalqabuuf deemna. Obbo Balaa hayyee arraan tana akkaataa nuti keessummoota keenya itti simanne qaata jalqabumatti nurraa gammadanii jiranii waltajjii kana immoo bifa bareedaan akka keessummachiifnu abdiin isinirraa qaba. Sagantaan eebaan bannaa manguddoo nama afur asitti isinitti isinii waama daqiiqaa 2 eebbanuu godhanii sa'a teenya kabajaa boodarra haadholii siiqee nu dhufanii kabajaa isaanis nuuf bananii itti aansinee immoo waltajjii abbootii biyyaatii gadhiifna jechuudha obbo Baqqalaa Garbaatii fi Jawaar Mohammad jechuudha. Soo kanaafuu adara ijoollee akka nuuf wanni gootan sagantaan keenya jalqabuuf deema. Oggutakka manguddoonni eebbaan nu bantan Sheekh Abdul Malik asitti nu argama. Sheekh Abdul Malik obbo Balaay obbo Sintaayo Sheekh Abdurrahman hayyee manguddoon teenya daqiiqaa 2 isinii kenninaa eebbaan nu bantanii itti aansinee san booda sagantaa itti aanu dabarra. Tana lamaan uluu bira qaba dhugaaseeta. Sini semua kembali sana. Ya, insyaallah sehat. Semua kembali. Jalkap dua jalkap. Tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam oltan walitti qabaatti ammoo marti Oromoodha akkam oltanii isinin ja'a. Baga Rabbiin nu gammachiise kan dura galanni isaa haa ga'u. Obboleen kennallee baga Rabbiin nagayaan nu baase kaasii itti dhoobataa baane kaasii Rabbitti boohaa baane Rabbiin isaan nu baase wal nu garsiisallee galanni isaa haa ga'u. Ka dubartiillee ka dhiiraallee shamarran illeen qeerroo fi qarreelleen baga Rabbi isin gammachiise.
وبلين كنا بقى ربين أمو كان رت على ما نمو سني حاجلوتي قاف ربين رزق نما بات ملء قمت ملء نمني واهن تو كانوا مرة تسمرا فيو حاجل أمو أرى نو أكبر يا نملة أكنت ولد روحنا أكنت والجرة هي نقال ربي حاجة أمه ولو أجسيسه ولو جم متشيسه جرى اللي نوفده بوتا دكتي ولد ربي نوفده ربي أبا فده كنا بيكا لما نمني أكنت تجالة كتابني ربي جالته جبريل وامي أنجالت ملائكة لنجالت لاجل أنجا ملائكة لنجالته ورّ لفال لنجالت لاجل أنجا في مغني أكنا نما جالن ديم وملكك إنني في نمن أكنا مجالته ربي تجالته ملائكة تجالته ورّ لفال لجالته أما اللي ربي اسم باسي وان باتنيف وان الأمتنيف وان يادن يادك يسر ربي سني آقو قمتشوتا نمو قمتشو بودا ديمدي قمتشو يدود تأولا قمتشو اتديب نمو قمتشو وان يعني أرقني قمتشو وان أبليا كين نباتي فيه الموسوق أبدو براتي تجراتشو دنديتو warra ofii waliin taa'u osoo danda'u akka fedhetti buluu osoo dandeettu akkuma namaa kanatti jiruu gaarii filattee gaarii jiraachuu osoo dandeettu sabni kiyya miidhame sabni kiyya haqa isaa dhabe sabni kiyya akkamitti ambaa gadii bula jechuutu kana godhe malee kana ta'uu dhabuu akka kaanii taa'uu ni danda'an rabbiin duuba yaada isin yaaddan ربين لفن بلسني ربين إسنس مرجع إسن لابته مرجع إسن يقوله إسن مرجع قولو مرجع نوقوله ربين إف ربنا هاجر سيس ربي إفتنه هاباس وان أمن ربنا هاكن هاكين أمن هاكين أمن لفتين أمن المكان أمن لمكان أمن كسمون هنا مئس كذاتان هنا مئس كبيوي بيدان أول ما ألفم ميك هجم تدبر نبرة هجم تدوي هك أفرت ظلمي دان ربي إنما ظلمي برابطة ربي نوها جرجار ربي نوها نصر ربي مران نوها لافزو ربي سني حلافزو مو جرت أنا ربي سن حائك بقى من كمان اللي بقى بحال اللي أكيد جلبي تدل لك فجل دلتش كوفيتي اتبين كون مكافلتي جلك آياتي يكو ساسا باني قلچنا سا اخرجي لكي كون قرابو اسمتك الله جدي اتولي قلني نمني لكي كقلو اتقودنان سالي لفاو الخيجان ان دبتي جاكو لسان الحال بيتا بقى كوفيلي بقى كايلي مالب كنا جمد كانت جمد اللي أرجع كأمو نعرفة اللي أرجع هلامني هلابون واحد اللي ما جالسيسا أك أمني إساني كوني هل كني جويا في الربا لبيت أبتشون على من أوروبا رادبسي استيتي تديم تبس تجلات تديم ليسيتي أرأيستني كيسا أكنت كباي كوني حميلة لما جوتا حميلة متيسن جوتا تاني ربي سن الله هاجوت ربي يادك هنا مر رب نوحاجو ربي يادك هنا نوحاجو ربي بيتين بينا جا رب نوحاجو إيجا جيجاج مكان ربي نور هاداب إيجا جيجاج مكان ربي نور هاداب دعاء المن أربو كان ربي نور هاداب ربي قلت يادك هنا جمع شو ربي نتن نوحاطمرو هجنا رجيسا ربي نجا ور ولد بس ربي نوحاجو Oromoo jirtu waaqni nagaan oolle nagaan nu haa bulchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu kunoo akkanatti wal geenyee Oromoon bareennee walitti dhufnee irraa waaqni ammallee tokkummaa keenya haa jabeechu
tokkummaa keenya haa jabeechu. Yaa Oromoo kaleecha eecha jirra har'ammoo eecha jirra. Waaqni haa kabajamu galanni Waaqaa haa ta'u. Hani hidhames hiikame hansammuudhaan hidhames immoo hin hiikama. Warri ammas hidhaa keessa jiran immoo hin hiikamanii. Nu maali jechuun nu wal ta'uudha. Amantiidhaan lagaan loqodhaan wal qooduu dhiifnee hoo nu wal bira dhaabbanne kana caalaa Oromoodhaa hin ta'a amanaa. Kana caalaa hin ta'a. Sila kanaafuu maal jedha seetanii maxaafa qulqulluu keessatti maxaafa mootota keessatti quraanani Sulumaan jedha keenyani Kingi Salamoon jedha waan tokko jedhe yaa Waaqni manaaman itti dhufeeti maal sii kennu jennaani yaa Waaqayyo jedhe hundumtu hin jira beekuma naa kenni jedhe beekuma hoo qabaanne biyya hin bulchina beekuma hoo qabaanne wajjiniin hin bullaa beekuma hoo qabaanne walirra dhaabbachuun wal cinaa dhaabbanna sila kanaafu beekuma naa kenni jedhe ammas yaa Oromoo Waaqni nu uume Waaqni gurraacha garaa garbaa gooftaan Iyesuus Kiristoos beekuma nu haa kennu beekuma hoo qabaanne wanna hundaa mo'uu dandeenya. Jara keenya kanas baga Waaqni nagaan iddoo keenya keessatti akka argaman isaan godhe isinis immoo akka bareeddanii dhuftanitti akka nagaan mana keessanitti deebitan galtan isin haa godhu galatoomaa baay'een isin jaaladha go Houston. Daqiiqaa lama nu godha isaan deemta. Waaqayyo nagaadhaan nu oolchee asitti walitti nu qabee galanna ga'uuni. Akkuma kanas immoo Waaqayyo nagaadhaan akka wal geenye nagaadhaan gufuu tokko malee qe'ee keenyatti nu haa deebisu. Waaqayyo warra waliin duulu malee warra walitti duulu nurraa haa qabu. Beekaa keenya nuuf bulchu wallaalaa nuuf gaddisu. Waaqayyo dhaloota haaraa dhaloota waliin duulu nu haa taasisu. Inni dura bu'ee wareegama hundumaa nu kaffalaa jirus immoo Waaqayyo cimina haa kennuufi adda haa kennuufi. Egaa Waaqayyo walumaa galatti tokkummaatiyyuu waa hundumaa fidaa Waaqayyo tokkummaa nuuf haa kennu. Galatoomaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاروق ربيت قرتي الرجل ياكنا أكلت ونقرسيسه فارون كربيتي هندي كيسنو الحمد لله جرامه خبيا جيرك بيا كيس جروس جنبتشو يسين أرجع تنكلن أرجعني جركوني هدا بهاني بيا تقول أمة إساني تدو دولين أرجين أصدفن هم أمني بيا ركتشابة إساني وجه من قدون دوارتين شمران دردرون ودو بيا تقول دبسين دفني سلالني فولا كيسن أرجن جمّتشو ربي نجمّتشي سكنا أما اللي الحمد لله قالني كربيتي فولدرت الله بل إني أكدفو إن شاء الله رب الرا أبديك أبنا رب نوها جمّتشو إساقرتي وربي نبرد أبتين كنا لفن بلسنو هندك سنو الحمد لله يلا قالني كربيتي والرهين التهفل والرئيسان بود التهفل ربي نوها باسو ددفه ربي نوها باسو ربي جمّتشو نوها قرسيسو أمتك إنك قرتي كا هيد آجرو ودون تاي كا قرتي من إرقوبان اللي
كدائما جلا أجيسان الله كدراما إرت دلقا جران الله وما قبضني هند إسايو ربي نحاسطر بكا كان دابني أسين دور ربي كان وقا أفورين دورت ربي نو أوات ربي قاروري إسان هاقوات جلي أسيت كدتر ربي حق أماتي ورا قافسن لبه والله أكا قاروني تي أرضي جلتي قد ديما جران وياتك أولي ديبني وقا أفر موقا شنقافا منا كان كيست منبري كان كيست أسد أبني أبار أما الله ورا ندرني ربي قارورين هاقوت ربي فرعون هاقوت ربي قرتي ركتاكين ربي أما الله هاقم مجيس قموان إني بربادو ربي إسا هاقم مجيس جرى كان الله قرتي جرى ملكي ربي هاقوت جرى ربي ملكي هاقوت ورى أفبيكو ورى قرتي akka jedhanitti warra gartee nu kennuuf deemuu miti warra nuuf uf kennu akka rabbiin isaan godhu abdii biraa qabna insha Allah abdii biraa qabna yaa rabbi karaa harka yaa rabbi yaada isaanii irratti nu buleessoomsi yaa rabbi nu bilisoomsi yaa rabbi waggaa meeqa dararamne yaa rabbi nu bilisoomsi yaa rabbi miidhama kenna nu argi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin شيخ هدوغا لتوما ميمن قدو تينيا فاميلي نوخنا دقيقة خنينيف أكست دقيقة رانو تمرني هدوغا لتوما اي سنوغوتا نسرب بنو راكي بلو أما سغنتان أكو متفوفي جرا سغنتا جانو خيسو موتا خينيا نمني أكيسان نوسيمة تنغونو من قدو بيا دكتور تلاهون أبوتا كاسيتين والتجيت أفيرا إسان ها ويلكم نقولني من قدو تاني دكتور تلاهم حامل إيه خنام كان اللي كمدا اسمه كمدا ولا ما كمدا يا أكن يا إيش تكوت من كمدا أبشر ديم مثلا ما كمدا يا أكس يا إذا عملي كنا في كوركي سما كينيا تيف manadara rama keessa ba'anii nu gidduutti argamuudhaa fi gatii danda'anii waaqayyo gatii dandeessisee fi galatii isaa gataa ta'u yeroonis dheeraa gatii ta'eedha badaa haasaa gochuu hin barbaadu ani asirratti wallaansoon nu keessa jirru kun wallaansoo cimaa gatii ta'eedhaa fi nu gidduutti argamanii hafuura tokko akka isaan nu kennanu gaaffii keenya agaanii nu gidduutti argamuu isaaniitiif badaa galateeffannaa ganannaa galateeffadhaa. Obbo Baqqalaan iddoo kana badaa waan beekan natti hin fakkaatu. Obbo Jawaariin wal beennaa waggaa 4 baranaa yommuu argine nama furdaa tokko humna nama qabu ture nus nu kakkaasa ture. amma yammuun ilaalu xinnoo dhabeera foonni isaas badaa hin jiru ispoortii isin fakkaata waan irratti godhanis hin beennu gatii kanaatiif asuma ga'uun isaaniiyyuu waan guddaadha haaloo keessa nu galchaniiru warri diinaas gatii kanaatiif as ga'uu isaaniitiif lubbuudhaan jiraachuu isaaniitiif waaqayyoon galateeffannaa asuma irratti hin dhaabaa ulfaadhaa hundi keessan al tokkitti afaan warraa afaan oromoon dhageenyeef haasa'uu barbaada ኦሮምኛ ለማትሰሙ እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ በመሃላችን ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። ትግሉ የሁላችንም ነው እና አሁንም ቢሆን ከኛው ጋር እንድትቆሙ እኛም ከናንተ ጋር እንቆማለን። ትግሉ ገና ተጀመረ እንጂ አላለቀም እና እናመሰግናችኋለን። በጣም እናመሰግናችኋለን። galatooma Dr. Tilahun Hamile Nutesa haye sagantaan itti aanu haadholee siinqee as nu dhufanii daraaraa nu godhu akka aadaa Oromootti aadde Qamariyaan guutakka as nu argami aadde Zubeida
fi adde Feyruzan akka dhufanii darara nu godhan jalqabna hamilee nu simadha isaan kun waan guddaa akka nuti sagantaa tana qopheessinu shoorri isaan taphatan shoora xiqqaa miti warri hamilee nu godhee asumatti sagantaa kana akka miidhagu warri nu godhe tokko keessa isaanii harki keessan hin dhagamu ayyee isaaniif illee daqiiqaa tokko tokkoon kannaa fi waan itti dhagahame akka ibsatan osoo daraaraan goone dura hayyee kana soliin qabu hayyee duraan dursee rabbii keenya galatoonfannaa ka jawaariin mana hidhaa keessaa baasee asiin nu gahe alhamdulillahi rabbil aalamiin itti aansuudhaan wallaahi rabbii keenya galanni haa ga'u jawaarii hin baajennee eenne obbo Baqqalaa keenya hin baajennee ka eenne rabbiin nu baasee asiin nu gahee nu argisiisuun alhamdulillahi rabbil aalamiin wallaahi rabbiitu armii ofiitiin nu baasee itti aansuun ummata kiyya ka'uustan galatoonfadha maashaallah akka malee bareenna wallaahi akka malee waliin bareenna takkaa oromoo akkana baay'attee haate argina ulfaadhaa namni gaafa goota ofii ulfees namni gaafa hayyuu ofii ulfees hin ulfaata ulfaadhaa wallaahi hedduu isiniin boona hadhallee borullee naa jiraadhaa galatoomaa jedha hamileen hin jirtu هاي أما يرون وقتي خدراراتي أوكي أيه سكنتان إتيانو هنجيسان درارا mee hamilee na kanaaf dubartii magaalaa Houston erga Jawaar Maammafaanidhaa seenan hiriiraanis waan adda addaatiin du'aa'iinis galgalaa ganama warreen wajji dhiphachaa rakkachaa turan keessaa isaanii arrallee sagantaan kun akkana miidhaguun isaaniini hedduu nu galateeffadha hamilee nu kanaaf hamilee play bani musika bani lama sa yo fayram tene nari jiro man pido mane beta to kite speaker do te no kun khajuan ya bareda isma dis sagal molkan so tadi kan why mesti lagi orang yang kecil aja Which one? Kana bakala na fika na kudiari Okay, haso kana gura bu. so mai ki batu berbanci Okay. Atau rabu. baju lagi sana
ijoollee kanaaf. Yeah, I know. Amma anak pasir welcome. Yeah. Dan itu kesalahan dulu. No, ahora akhirnya diberi berada. Diberi dulu. Ya apa? Akana? Ah ya. Ini. Kasih, perfect aja. Perfect. Ayo. Nanti bersih. Okay. Haye, me ayoli siketi fiero tak hamile. Wanta kada ganjir. Don't worry, man, leave it. Haye, duraan dursee osoon keessummoota keenya asitti afeerin xiqqoo duubatti waa'ee isaanii irraa dubbachuu barbaada. San booda waltajjii isaaniif hin gadhiisa. So hundi keessan akka beektanitti arraan tana obbo Baqqala Garbaa an ergaaniif bare isumaa hidhaa jiruun beeka. Jawaar Mahammad dheengadda gaafa magaalaa Houston dhufu arrii ni qaba. Arrii irra gartanii ni qaba arrii. Maal taatan hin dhageessanii? Akkana arra hunoo jaarsomee dhufe jechuudha. Namni kun irra xiqqaadha umriidhaan. Haa ta'u garuu aarsaa isaan saba kanaa kafalan nuti akka hawaasa Oromoo Houstonitti Washington DCtti yeroo haagana jedhamne deddeebinee jirra jechuudha. Sagalee isaanii ta'uuf. Maaliif qaama keenya, foon keenya, hoggantoota keenya, hayyoota keenya, dura taa'ota keenya isaan akkuma Martin Luther King fi uummanni gurguddaan Malcolm X faan beekaman Oromoo fi miti Afrikaaf uummata akkanaati jechuudha. Kabaja guddaa isaanii qabna. Kanaaf galgala ganama sagalee isaanii ta'aa turre arrammoo nu jidduutti argaman. Kanaaf isaanillee galatoomaa nuun jechuuf toorii gochaa jiran waan isaan nu fidanii dhufan isaanumarraa dhageenya. Kanaafuu mee ammaan tana gama waltajjii teenyaatiin isin dabarsa. Isaan gaafannaan obbo Baqqalaan gurratti isaatu xiqqoo jaarsa fakkaata isumaa feerii naan jee dura hayyama naa godhee jira. Jawaar Mahammad asitti naa simadha. Jawaar Mahammad. Me ganas dirta ko? Usi ako, kumara pa. Akka booltan falmataan gara tokkoon dulloomtee arribaafte naan jaa gara kaaniin ka'ii dubbadhu naan jaa waltaati lama argachuun hin jiru eega dulloomte naan jee beeku wanta hodhu maayikii naa bitu qaba malee akkasii mire warri ustani baga walitti deebine gaafa dubbii eegallu san nama xiqqaa ture as lakkoofsaan garii paaltoo irra wal beeynan falmataan zamana paaltoo kan jiru na fakkaate booda dhufe dhaloota zamana feesbuukiin jaa falmataan fiixaa mootii faat ture fiixaan dabala sun warra fiixaan qaccaruma akka kiyyaati paaltoo irraa eegale hedduudha Abdul Muhammad Jimmaa kun hundi gaa dhugoo way baak amma imala goonuu kana keessatti yeroo tokko tokko waaniin tireena fudhee hunduu badee jiru na fakkaata beeyta. We went through a lot. Bikka haalli amma keessa jirru fi haalli irraa eegalle probably waggaa 10 dura xiqqoo wallatti fakkaata. Baroo sanis yeroo Oromoon hedduu
gadda keessa ture yeroo jaarmeewwanni keenya laamshaan yeroo abdii kutannaan collective self esteem itti ture cirraa kaanee dhagaa kanuma osoo dhiibnu osoo waliin dhiibnu osoo wal jajjabeessinu haga tokko deemnee turre arra waggaa galatoomaa jechuudhaaf isin bira dhufnu bahuu keenyaan nutis gammannee isinis kan gammaddan ta'us garuu gammachuudhaan waliin dhufne yoo jenne ifkijibuudha taati gammachuudhaan walitti hin dhufne nutis oduu gammachuu biyya irraa fidnee hin dhufne isinis nu harkuu keessanitti akka nu baanuuf qabsooftanii bahuu keenyatti yoo gammaddanis kumaatamaan mana hidhaa keessatti waan hafeef kumaatamaan qeesaataa irraa baqatee yeroo jirutti kumaatamaan namni dhumaa yeroo jiru keessatti waan waliin dhufneef waltajjiin tun waltajjii gammachuuti jechuu hin dandeenya. Gammachuu caalaa gaddatu irra mizaana kaasaa jechuudha. Wanni isin hin beeyne tanu isinitti himnumaan jirtu. Inumaa'uu waggaa lamaaf waggaa tokko walakkaadhaaf nuti odeeffannoo irraa adda cinnee yeroo turretti nu caalaa waan guyyaan Oromiyaaf Oromoo keessa deddeemaa ture isintu beeka. Wanni haaraa isinitti himnu hedduun jiru. Akkuma torbaanuma kana keessa dhageessanitti biyya teenya keessatti ummanni keenya haala takkaa dhaga'amee hin beeyneen dhumaatiin akka malee ta'aa deemaa jira. Tarii yoo zamana Haayila Sillaasee, zamana Darbuu, zamana Mallasaa walitti daballe waggaa 50 duraasa yoo walitti daballe dhumaatiin waggaa 4 dabree kun kan sanuu sadan walitti dabalamee caala jechuudha. Dhaabbachaattis hin jiru. Oromoo qofaa mika dhumaa jiru. Oromoon dhumaa jira. Gumuuznudaran dhumaa jira. Qimaanti dhumaa jira. Tigreen dhumaa ture. Amaarri dhumaa jira. Namni biyya keenya bifa hedduu nama gaddisiisuun kumaatamaan dhumaa jira. Miliyoonotaan ji'a irraa dura nama miliyoona 5 fi tuqaa tokko buqqa'ee ture. Erga nu biyyaa baane immoo probably 100,000 buqqa'ee jira jechuudha. Kanaaf haala hedduu ulfaataa, haala hedduu sodaachisa namni biyya sanii ta'ee biyya alaasaa jiraatu biyya keessa boru maaltu dhalataan gaafii guddaadha jechuudha. Boroo maal dhageenya hoggaa rafnee kaanu maal dhageenya laata maaliifi biitii har'a biraa rafne boru waan biraati. Haala kana keessa jira. Kana maaltu fide rakkoon amma dura biyya san keessa mudattu zamana nugusaa isaa taatu zamana kaan wallaalatu fide jechuu dandeenya. Doofummaa duubatti hafummaatu fide ignoraansii fide jechuu dandeenya. Rakkoo dhaloota keenya keessattuu waggaa 4 dabre kana dhufe wallaala miti kan fide. Muuxannoo keenya irraayis muuxannoo biyyoota addunyaati irraayis hubannoo guddaa qabna akka ummataatti biyya sanitti. Hoggansi biyya sanii rakkoo beekumsaan qabu. Osoo walitti himnu osoo addunyaan nutti himtu biyyaaf ummata rakkoo keessa seensifne jechuudha. Rakkoo quufarraa dhufte kun arrogansiitu rakkoo uume jechuudha. 2018 qabsoo qeerroo fi qarreetiin waggaa jijjiiramne dhufu ummanni biyya keenya abdii guddaa horate. Addunyaan abdii guddaa nurratti horatte. Ummanni biyya keenya tarii amma carraa argame kanaan rakkoolee amma dura uumamaa turan mariin furuun godaannisa haga ammaa sirnoonni adda addaa uumaa turan fayyisuun biyya haaraa hariiroo haaraa sirna dimokiraatawaa haaraa nuu fidanii wal jeequuf lolli dhaabbate nagaa fi tasgabbiin uumame ummanni keenya hiyyummaa fi gadadoon osoo hin taane gara misoomatti ce'uu danda'a.
abdiin jedhu abdii guddaa ture uummata keenya keessa. Sabaaf sablammiin hundi abdii guddaa qaba ture. Addunyaanis abdii nurraa qabaachaa turte. 2008 early 2009 waan ture galaaltan tarii anaaf namoota muraasa malee namni hedduun mirqaanaaf gammachuu guddaa qaba ture. Na yaadadha gaafa Baqqalaan hidhaa bahee nu bira dhufe abdii inni qabaachaa ture yoon ani isaan mormin boo'aa ture Baqqalaan hin boo'aa ture abdii inni qabaachaa ture. Addunyaan ummanni qawwee malee sirna abbaa irree ofirraa buuse kun hoggansi sirna abbaa irree keessaa bahee sagalee ummataa dhaga'ee gara fuulduraa dhufe kun hoggansi haarayni dhaloota haarayaa ta'e kun sabaaf sablammoota jidduutti hariiroo haaraya nagaya buuse sirna dimokiraasii uume biyya Afrikaa keessattis taate biyyoota biraatiif moodeelii ta'uu dandeessu ni ijaaran jedhanii abdataa turan jechuudha. Abdii kanarraa akka ka'an biliyoonaan doolaara biyya saniin naqaa turan. In billions. Garuu sun hin taane maaliif? The leadership took things for granted. Hawwii uummataa san the goodwill ture san abuse gochuudhaan sirna haaraa ummatoota jiddu galeessa godhate jaaruu mannaa akka mootatu ture durii ta'uudhaaf hawwuudha. Wal dhaggeeffatanii yaada jiddu galeessaa yaada waloo fuudhurra yaada ofii humnaan ummatatti fe'uudhaaf yaaluun sirna dimokiraatawaa fi federaalawaa ummata ceesisuu danda'u fuudhanii deemurra gara sirna abbaa irree ijaaruutti hawwuun hoggansi sabaaf sablammoota keessaa maddu immoo walii obsee rakkoolee jiran wal hubachiisaa walii hubataa walii obsaa deemurra wal morkuun atakaaroo seenuun ummata keenyaa fi biyya keenya gaagama guddaa keessa geessee jira jechuudha. Yeroo adda addaatti akkan dubbachaa turetti biyyi tokko gara fuulduratti socho'uudhaaf wanni sadii wal cina deemuu danda'u qaba. Tokkoffaanii fi mata dureen siyaasa. Biitii siyaasa fi hin sirreeffatin, biitii siyaasa fi karaan qabsiifatin rakkoo nageenyaa security keessa seenti. Siyaasni waltajjiirraa baanan, xarapheezarraa baanan bosona gala qawweetti seena jechuudha. Siyaasni qalama bira dabarraan ulee seena. Siyaasni babbade gara wal waraansaatti seena. Rakkoon security immoo diinagdeedha miidha. Maaliif ummataaf biyya wal waraanu keessa oomishni ni hir'ata. Maaliif namni nagaa yoo qabaate qotata, nagaa yoo qabaate faabrikaan hojjeta, nagayni yoo jiraate wal keessa deemee daldala. Biyya nagayni hin jirre investimentiin ni hir'ata. Biyyi akka keenyaa ta'e hiyyeessa taate socho'uudhaaf investimentii biyya alaa FDI guddaa barbaaddi. Rakkoon nageenyaa ikonomii baay'ee miidha. Waggaa lamaan kana qofa irratti fuulleffata namni. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota 8 dabreef gadi deemaa jira. Yeroo sachii fi qeerrooti irraa kaasee jeequmsaa fi tasgabbii dhabiinsa biyya keessatti uumameen ikonomiin laaffataa deemuudhaan yeroo ammatti namni keenya kan rasaasarraa hafe beelaan dhumuuf deemaa jechuudha. Dur gammoojjitu beela. Dur gammoojjitu seefti neetiraan jiraata. Amma akkasii miti. Amma kan beela'u kan miidhamu hojjetaa mootummaati. Daldalaan nama magaalaati. Dur gaafa nu ijoollee warra keenya magaalaa bira dha'ineeti baran. Yoo dhukkubsatees namni dhufee isaan biratti wallaanama ture. Jireenya irra wayyaa, huccuu wayyaa kan uffatu, nyaata wayyaa kan nyaatu, barsiisaa ture, haakima ture, warra magaalaa ture. Amma akkasii miti. Namni keenya magaalaa keessaa duggoomaa gargaarsa maatii isaa kan baadiyyaatiin jiraata. Qaalomiinsa jireenyaatirraa kan ka'e jechuudha. Kun hundi rakkoon siyaasaa
gaaga'ama nageenya insecurity uume. Insecurity individual cause on the collectively. Dhodhoysuu yaala namni biyya sanii. Wal shakkii wal soddaan nam ummatoota biyya sanii jidduu jiru. The tension in the room jedhan odee kanatti you can cut it with a scissor. Tensionni Itoophiyaa keessa ummatoota jidduu jiru hedduu sodaachisaadha. Namni keenya amma saba salammiin eliitiin bakka adda addaa jiru keessattuu biyya alaa jiru kun waanuma lafaa ka'eetuma waa uumamu itti fakkaata. Bakka citaan gogaan hin jirre kibriin lafa bu'ee ibidda qabsiisuu hin danda'u. Kanaaf hariiroon ummatoota akka malee miidhamurraa kan ka'e haala dhoowwu guyya guyyaan dho'aa deemu kana keessa jira jechuudha. Kanaaf sababa siyaasaan baduutirraa kan ka'e probably seenaa keessatti sirni mootummaa Itoophiyaa akka ammaa laaffatee hin beeku. The state's control over means of violence has been so weak. Sadarkaa ammatti laaffatee hin beeku. Mootummaan nageenya ummataa mirkaneessuu dadhabuu isaatirraa kan ka'e bifa adda addaatiin humnoonni gurmaa'anii hidhannoon socho'an. Kun immoo wal shakkiif wal sodaan daran akka hammaatu godhee jira jechuudha. Kanaaf nutis ummanni biyya saniis lammiileen biyya alaa biyya saniif dhimmanis yeroo ammatti biitu sun yoom facaati ummanni sun yoom wal fixa ka jedhu biyyoota addunyaa irratti yeroo ammatti sodaa nageenya addunyaa jedhamanii laalaman hagoo keessa tarree duraa irratti argamaa jirra jechuudha. Kanaaf sadly oduu gaarii isin qabannee dhufne oduu odeeffannoo hamilee isiniif qabu odeeffannoo abdii isinitti horuu hin qabnu odeeffannoo nu qabnu rakkoo guddaa keessa jirra. Rakkoo kana keessaa akkamitti baana? Rakkoo tokko keessaa ba'uudhaaf wanti dura ummanni biyya tokkoo hoggansi biyya tokkoo godhu tokkoffaa rakkoon jiraachuu san amananii fudhachuudha. Rakkoon jiraachuu fudhachuu baannan na dhukkubaa jettee amanuu baannan mana hakimaan dhayitu. Dura rakkoon jiraachuu fundamentalii biitii sun rakkoo hamaa keessa akka galte amananii fudhachuudha ka dura. Rakkoo takka amma dura mul'attee hin beeyne. Duraan wal dhibdeen biyya sanii it was vertical. Mootummaa fi saboota jidduu, mootummaa fi uummata jidduu, mootummaa fi dhaaba siyaasaa jidduu. Amma vertically mootummaa fi uummatoota jidduu jira, horizontaalis gareelee adda addaa biyya keessa jiran jidduutti wal dhibdeen jirti jechuudha. Complex ta'ee jira. Dur rakkoon biyya sanii humna mootummaa mormuu fi mootummaa jidduudha. Largely waan biyya keessaatii biyya alaa yoo taate immoo humna tokkoo fi humna bitaa maybe the Soviets and Americans kanatti ture. Amma humnoota hedduutu harka galfatee socho'aa jira jechuudha. Kanaaf furmaata rakkoo biyya teenya uummata Oromoos ta'ee sabab sablammoota biyya sanii fiduudhaaf kan duraa rakkoo akka qabnu lammaffaan immoo rakkoon sun rakkoo akka malee bal'aaf walxaxaa ta'e ta'uusaa hubachuudha. Rakkoo qabaachuu keenya walxaxa rakkoo kanaa yoo ka hubannu taate immoo mana yaalaa dhaquu gaafataa jechuudha. Rakkoon tokko biyya sanii qabnu dhukkubsataan ufumaaf haakima ta'uu yaalaa jira. Self cure, self medication waan jedhaniin tokko hin jiraami. Biyya kanatti namni keessattuu waggaa sammuun dhukkube alkooliidhaan yookiin immoo drug adda addaatiin self medication makes the disease worse. Rakkoon amma gama mootummaa saniitiin agarru self medication irra seenaa jiru jechuudha. Rakkoo amananii fudhatan rakkoo san furuudhaaf immoo wal'aansa barbaachisaa ogeessatti geessuu diduu irratti jiran jechuudha. Ogeessatti geessuu. Ogeessi yoo argee maal godhuu qaba? Diagnosis sirrii ta'e fiduudha qaba. Ka'umsi rakkoo kanaa tokkoffaa waggaa 4 dura san dabalee miti. Waggaan 4 har'aa kun itti hammeesse. Mana yaalaa dhayite namni tokko dhukkubsatee mana yaalaa waggaa dhaqe wrong prescription yoo kenniteef itti hammaataa deema.
Itoophiyaan akkas taate. Biyyi bu'uurumarraa rakkoo qabaachaa turte. Bu'uurumarraa hariiroon ummatoota jidduu jiru sirna cunqursaatiin wal caalmaan disparity waan uumameef socio economic and political disparity waan uumameef waggaa afran irraa hojiin keenya kan ta'u malee disparity san inequality jiru sirna sirreessuu danda'u jaaruu qabna turre. But we gave it a wrong prescription. Adeemsa imaammata tarsiimoo inumaatu rakkoolee dhibee biyya sanii hammeessutti seenne jechuudha. Sirna abbaa irree hawwuun, sirna federaalizimii diiganii sirna jiddu galeessaa ijaaruudhaaf yaaluun, biyya haaraa, yaada haaraa, hariiroo hawaasaa new social contract ijaaruudhaaf yaaluu mannaa akka kaleessatti sirna kaleessaa rakkoo nutti ta'e sirna kaleessaa dhibdee nutti ta'e adeemsa kaleessaa dhibdee nutti ta'e adeemsuudhaaf yaaluun rakkoo uumee jira jechuudha. Kanaaf furmaatatti deemnee yoo jennu taate rakkoo akka qabnu rakkoon keenya immoo maali kan adda baasanii deemu. Sadarkaa amma irra jirrutti rakkoon furuudhaaf yaaluun ibiddaan dhaamsuudhaaf yaaluun daran ibiddaan meeshaa deemaa jira. Rakkoon siyaasaa dubbiin biyyattii dhimmi biyyattii waltajjiirraa bahee afaan qawwee bosona akka seenu godheera. Ammas qawween hin furayyanii deemuun dogongora guddaadha. Kanaaf nuti kan jechaa jirru mootummaanis kan jechaa jirru dippiloomaatota agarruutti illee kan jechaa jirru rakkoon security rakkoon wal waraansa Itoophiyaa keessaa sirni siyaasaa baduudha. Rakkoo security san securitization dabalaa deemuudhaan furmaanni nuuf hin danda'u. Kanaaf humnoonni wal waraanan gara nagayaatti deebi'uu qabani. Mootummaan biyya baraaruu yoo kan barbaadu taate humnoota wal waraanaa jiran kana wajjin gadi taa'ee mari'achuu qaba. Kana har'a miti. Wal waraansatti osoo isaan hin seenin tarii sababni tokko itti hidhamneef lolatti seenaa jirtu lolarraa dhaabadhaa. Filannoo yeroo godhuu deeman san filannoon kun biyya kana lolatti galchaa dhiisaa duraa mari'annu jecha ture. Gaafa lolli Tigraay eegalu lolli kun hin baasu humnoon lolachuu lola dhaabanii maritti haaseenan jenna. Gantoota jedhamne. Manedhaa keessas teenyee mana murtiittis kana jechaa turre akka paartiitti illee ejjennoo kana fudhannee sochoone. Tarii paartii tokko immoo lama kan lola mormee kaafaa oola. At great risk yeroo sanitti lola mormuu jechuun nama abaarsiisutti nama fannisiisutti mormine. Deemee namni kumaatamaan erga dhume booda humnoonni lamaan kaaba Itoophiyaatti wal fixaa turan lammiilee hedduu erga ficcisiisanii qabeenya hedduu erga barbadaa'e booda amma gara mariitti seenaa jiru. Bareedaadha garuu gahaa miti. Saffisaan gara rakkoo siyaasaa biyya sanii rakkoo siyaasaa wal isaan dhabsiisan furuutti political negotiation seenuu qabu jechuudha. Kaaba Itoophiyaa qofarratti fuulleffachuun immoo gahaa miti. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru kan Beenishaangol keessa jiru kan naannoo adda addaa jiru iprideets kan kaabaa sanuu dursa. Gama kaabaa qofarratti fuulleffachuu osoo hin taane Oromiyaa keessattis kibba keessattis humnoota wal lolaa jiran wajjin gadi ta'anii mari'achuun dirqamaa jennamu. Gadi ta'anii mari'atanii gara nagaya buusuutti deebi'uu baannan rakkoon hawaasummaa, rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa, rakkoon security biyya faalaa jiru. Amma waan amala ta'e tokko jira biyya sanitti. Hoggaa namni dhume qofa uujaa namni dhumuu ittuma fufa kana hanga wal waraansi hin dhaabannetti wal waraansi biyyattii goolaa jiru kun hanga hin dhaabannetti ilmaan namaa dhumuu dachaan dabalaa deema malee hin dhaabatu. An akka kiyyatti nama dhumaa jiru qofaaf boo'uun sirruma ta'e sababoota dhumaatii kana fidaa jiran furuu irratti fuulleffachuu baannan bu'aa guddaan hin dhufa jedhee yaadu jechuudha. Kanaaf fuulleffannaan akka kaafaa'uttis akka walgasaattis nuti qabnu
tokkoffaa wal waraansi dhaabbachuu qaba. Gara ceasefire-tti deemanii dubbii gara waltajjiitti deebi'uu qabdi. Wal waraansa kan fide waltajjiirraa dhiibamuu fi wal dhiibuudha. Gara waltajjiitti deebi'uu qabdi jenna. Akka Oromoottis Oromoo jidduuttis waltajjiitti deebi'uu qabdi. Sablammoota biyyattii jidduuttis waltajjiitti deebi'uu qabdi. Waltajjiitti deebi'uudhaaf ammoo humnoonni wal waraanan qaama sadaffaa irratti walii galaniin mariif dhiyaachuu qabu. Erga isaan lola dhaabanii booda nus itti dabalamne hambana maaltu rakkoo sanatti nu fide, hambana maaliif wal finne, bakka tamitti walitti dabne eenyutti dabre ka jedhu san mari'achuu barbaachisa. Negosheet gochuudha barbaachisa jechuudha. Hariiroo haaraa sabootaa fi biyya ummatoota jidduutti uumuudhaaf madaa kaleessaa fayyisanii madaan biraa akka hin uumamneef karaa uumuudhaaf mariitti seenuu barbaachisa. Yoo kan hubannu taate biyya diigamte misooma diigame deebinee ijaaruu irratti fuulleffachuu dandeenya. Amma fuulleffannaan gara mootummaatiin jiru saffisanii gargaarsa biyya alaa argachuudhaaf yaaluudha. This is not going to happen. Gargaarsi guddaan biyya alaatii dhufuu baannan kasaaraan gammaa kana jalaa bahuun hin danda'amu. Diinagdeen kufaa itti deema. Diinagdeen kufaa deemne jechuun rakkoon biyyattii daran dabalaa deema. Kanaaf ceasefire, bargain and negotiation, reconstruction, deebisanii ijaaruu, reconciliation, ummanni walitti fayyuu, hoggansi walitti fayyuutti deemuu qaba jennee taphanna. Kana gaafachaa akka kaafa'utti kana qofa gaafachaa hin jirru, hojii hojjechaa jirra. Teenyeetiin dallinee jirra. Ce'umsa sadan dabre kana keessatti ummanni keenya gahee guddaa taphataa ture. Sirna nugusaa buusuu irrattis, sirna darguu buusuu irrattis, sirna yaadeeg buusuu irrattis gahee guddaa taphate. Ce'umsa kana hunda keessatti garuu qalbiin isaanii cabe. Tarii qalbii cabni guddaan kan yeroo ammaa kana yoo ta'es. Waa'ee maaliif yeroo carraan uumamu hundumaa, yeroo aarsaa meeqaan jijjiiramni dhufu hundumaa jijjiirama san kaapitalaayis goonee akkaataa dantaa saba keenyaatii fi dantaa sabaaf sablammootaa wal simsiisee deemuu danda'uun maaliif deemuu dadhabne jennee hoggaatiin xallinu sababa tokko guddaa jennee kan agarre Oromoon jaarmaya jabaa isa fakkaatu isa madaalu hoggansa ititaa imaammata ifaa fi sirriitti qulqullaa'ee qophaa'e qabaachuu dhabuu isaati. Kanaaf akka kaafa'utti maal haa goonu jennee hoggaa mari'annu jaarmaya jabaa ijaaruu kajoo irratti hojii eegallee jirra jechuudha. Jaarmaya Oromoo fakkaatu, jaarmaya hoggansa ititaa qabu, jaarmaya sirna mormuu qofa irratti osoo hin ta'in sirna ijaaruu maaliif amma ekspertii taaneerra. Sirna kuffisuu irratti amma ekspertiidha. Wanni nuti hamma sirna kuffisuu duraan maal nuun jechaa turan. Mootummaan shimbirroo miti kuffisuu hin dandeessanii, mootummaa kuffisuu hin dandeessanii, amma namuu harka kenneera akka nuti mootummaa jijjiiruu dandeenya. Wanni addunyaanis ta'e uummanni keenyas wanni nutis ofitti mirkaneessin, wanni nuti amballee haga ammaan amansiisii yoo jiraate sirna ijaaruu we are yet to prove it. Wal dho'isuun hin barbaachisu. Yeroo sirna yaadeegsan wajjin walitti dura dhaabanne san negoshee godhaa turre hoggansa biyya sanii wajjin. Yeroo hedduu wanni ittiin na aarsan tokko maal ture faranjoota biratti biyya bulchuu hin dandeessanidha. Saadni waggaa afran dabre kanatti san mirkaneessineef bulchuudhaaf hin qophoofne kan jedhu san mirkaneessineef jechuudha. This is fact. Marsaa itti aanu we will have no excuse. Yoon qophaa'in ilma dhufa mootummaan ilma dhufaa ilma deema. Yoon qophaa'in garuu paawar vaakiyoomii uumamu sanitti fayyadamanii sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa ijaaruudhaaf hawwii qofaan haqa qabaatan qofaaf hin ta'u. Sirna qophaayaa qabaachuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf immoo jaarmaya ijaaruu barbaachisa. Jaarmaya hawaasaa, jaarmaya siyaasaa,
jaarmaya diinagdee gahaa ta'e kan aangoo qabachuu qofa osoo hin ta'in tokkoffaa aangoo waggaa qabate aangoo itichuu danda'u power consolidation. Lammaffaa aangoo san immoo dhugeeffachuu legitimize gochuu danda'u jaaruu qabnaa jechuudha. You ascend to power, you consolidate power, you legitimize that power. Amma bar sirni amma jiru kun sirna abbaa irreetu ta'uu hin dandeenye. Sirna abbaa irree sirnaatu sirni dimokiraataa ce'uu dhiisati. Kanaaf ce'umsa itti dhufu irratti that is lolli kun dhaabatee wal waraansi hafee wanti biyya jamtu yoo itti fuftu taate dantaa saba keenya, dantaa uummata keenya akkasumas immoo dantaa olloota keenyaaf sabaaf sablammoota biyya tokko keessa jirru san wal kabachiifnee wal simachiifnee deemuu yoo ka barbaannu taate jaarmaya cimaa sirritti qophaa'e jaaruu danda'uu qaba. Kana irratti tattaafachaa jirra. Jaarmayni cimaa kun kiraayiteriyaa qabu maal qabaachuu qabu? Hoggansa itti ta'a, ol hubannoo qabu, gahumsa qabu, gahumsa san immoo horatu. Uumamaan namni dandeettii qaba hoggansi. By nature. Sun gahaa miti nurture godhamuu qabna. Hoggansa Oromoo Oromiyaa fakkaatu. Hoggansa dandeettii qabu erga finne booda dandeettii isaa san immoo kappaasitii isaa ijaaruu irratti hojjechuudhaaf karoorfannee irratti deemaa jirra jechuudha. San qofaa miti caasaa gad diriirsuu. Paartiin nuti ijaaraa jirru paartii sirna kuffisu qofa osoo hin ta'in paartii imaammata nageenyaa, imaammata diinagdee, imaammata hawaasummaa viable realistic alternative ijaaruu qabna jechuudha. Governance, governing party, governing organization ijaaruu kanarratti hojjetaa jirra jechuudha. Kun hojii laafaa miti. Anis gara paartii kanatti kan hin seeneef Baqqalaanis xurataa ba'u malee hidhee nu sodaachisee ka keessa taa'uuf kan itti cichaa jirruu fi ummanni keenya waan ce'umsoota sadan dabre kana keessa dabreerraa baratee gaagaamni akkasii akka irra hin geenye gumaata keenya baafne jaarmaya cimaa tokko ummata kanaaf jaaruu qabna jenneet tattaafachaa jirra. Tattaaffii kanaan itti milkaa'aa jirra. Daran immoo hojjenna. Isinirraa maal eegna? Tokko akka nu hubattan barbaanna. Nuti kaafaa oolna. Paartii seeraan galmaa'ee biyya san keessa socho'u. Waggaa 25 achi jirra. An waggaa 2 eeganii dabalamee ati waggaa 12 ga'uun oolu. Marraan waggaa 25 keessa jira. Amma immoo hoggansa haaraa isatti daballee kan jirus wal simsiifnee gara fuuldura socho'uudhaaf tattaafataa jirra. Haala jiru keessatti haala qabatamaa keenya, haala qabatamaa mooraa keenya keessa jirtu, haala qabatamaa biyyii fi addunyaan keessa jirtu laaluudhaan we are trying to carve a space. Kanatti akka nu hubattan. Lammaffaa waan dandeessaniin du'aa irraa kaasee akka nu gargaartan barbaadna. Hunda caalaa maal isin irraa barbaadna beektaa? Doolaara keessanii caalaa. Nu gargaaru waan hunda caalaa taasisa sekandarii. Akka wal taatan barbaadna nu. Hawaasa keessan cimsadhaa. Jaarmaya keessan cimsadhaa. Hawaasa keessa yoo cimsattan, jaarmaya keessa yoo cimsattan, akka namatti yoo hojjetattan, teessas immoo biyya hojiiti. Yoo hojjetattan, walii jidduu keessan tokkummaan jaalalli yoo ka jiraatu taate, gaafa taaziyaaf, gaafa cidhaa, yoo walitti kan dhuftan taate, nama rakkatee yoo rakkoo qabaaftan taate, yoo ka walii obsitan taate, yoo ka wal dandeessan taate, Oromoof Oromiyaan guddaan isiin daaspooraa irraa eegu yeroo mara kan hin jiru. Wanni daaspooraa irraa Oromoof Oromiyaan barbaadu inni guddaan dhugaadhaan qaalomina jireenyaatiin doolaara keessan isin barbaadna soban qabu. San caalaa garuu what we really need from you is unity. Do not export toxic politics nutti. May imagine ummata halkanii guyyaa dhumu ka hidhaddararamu ka waan nyaatu waan ufatu hin qabne asirraa gandummaa waggaa itti gadi facaaftan hiraara waggaa itti lallabaa ooltan
starving people nama du'aa jiru nama dhumaa jiru at least hamilee isaa eeguu fi danda'uu qabna jechuudha. Anama diasporaa miti kanaafuu akka warra biyyaatti isinitti hima. Kanaafuu tokkummaa teessan cimsaa hojjetadhaa wal obsaa waliin jabaadhaan jaa amma immoo halaqaa kiyyattan kennata wayyuu ne. Akkam jirtu? Egaa namoonni baay'een isaaniiru Jawaaris waan baay'ee isinitti dubbateera. Ani siree bakko xiqqooma ishee waa isinitti dubbachuun barbaada. Magaalaa kana yeroo seenne har'a akkaataatti isin nu simattan gaafa darbu baay'een ajaa'ibsiifadha. An community hagamiitiin se'e baay'ee guddaa baay'ee namni hedduun maaliif baasiin itti bahee qindeessuudhaaf yeroo inni fudhatee humna inni fudhate gaafa ni ilaalu community guddaa natti fakkaatee ture. Garuu haga kana amma kana taatanii simannaa akkasii nu gochuun keessan jabina keessan nutti agarsiisa. Eenyummaa keessan nutti agarsiisa. Ulfina isin nu qabdan akkam fudhadhuttu ulfina sinarra nuu kennitan anaaf Jawaariif qofa miti kan gatii baase nu duwwaa miti nuyi warra carraa qabuudha warra carraa qabuudha malee kan Jawaar caalaas ana caalaas qabsaa'ee kan lubbuu isaatti wareege beekatu jira kan ammoo mana hidhaa keessa jiru kan qabeenya isaatti dhabe kan maatii isaatti dhabe meeqatu jira garuu nuyi warra carraa qabu waan taaneef Rabbi bakka kana ulfinaatiin nu dhaabe Waaqayyoof galanna ta'u isinis immoo dandeettiin keenya hundumaa caalees miti yookaan gatiin nuyi baafne hundumaa caalee miti jechuudhumaaf isinis ulfinni keessan guddaadha maaliif yeroo nuyi hidhaa turre yeroo hundumaa hiriiras baatanii maalis gootanii hiikaa baluun hiikaa jecha akka turtan dhuma quba qabda yeroo nuyi nyaata laganne kan caalaatti miidhame isin akka ta'e hin beekaa namoota warra ala jirutu baay'eetti miidhame nuyi dhugaa masaa dubbannee fi yeroo kutannee dhumatti seenne waan sana hin nyaannu uummanni keenya sabi keenya darara keessa jira rakkoo keessa jira asteenya homaa gochuuf hin dandeenye rakkoo isaa hiikuuf hin dandeenye kaleessa dura dhaabbannee kana godhi jennee oofaa turre lubbuu baay'eetti wareegsifneerra waan baay'eetti gooneerra garuu har'a homaa gochuu hin dandeenye kanaatiif akka hooggansaatti nama gara du'aatti gara qabsootti oofuu duwwaatu hin taane duutis akka jiru dura dhaabbatee du'a fudhachuu akka danda'u sin argisiifna jennee garaa kutanneeti kan du'aatti seenne dhugaa dubbachuuf deebi'uuf hin barbaanne yookaan deebinee nyaachuu hin barbaanne guyyaa 39 yeroo teenye lammata deebinee hin nyaannan jenne maaliif hakiimonni nu bira taa'anii la har'a guyyaan tokko akkuma dabalaa deeme qaama keessan keessaa kanatti irrataa deema fayyaa keessan gara fuulduraa irratti kanatu dhiibbaa akkasiitu ga'aa deema sammuun keessan akkas ta'aa deema kaleen keessan onneen keessan akkas ta'aa deema lammata nama hin taatan utuu nuun jedhanii nama ta'uu hin barbaannu jiraachuus hin barbaannu jenneeti maaliif eega waa gochuu hin dandeenye maal godha hooggansi tokko yoo du'e iyyuu wayyuu gaafa sana gaafa nuyi nyaanne tareeti isin gammadanii bultan ta'a nuyi garuu akka nama saba isaa ganeetti akka sanatti of ilaalle maaliif dura buunee siiduu natti jechaa ture duuduu uummata kanaaf gaarii ture jechuudha egaa yeroo sana isin immoo nu caalaa miidhamtan baay'een keessan kan nyaata nyaanne isin warra as jirtan dhiisaati saboonni biroon illee warri nu eegan illee poolisiin illee maalillee hakiimonni keenya illee nyaata nyaatuu jibban utuu nuyi al tokko nyaateen isaan ammas nyaatu boris nyaatu iftaanis in qaanaan booddee maal jennee nyaanna jedhan nyaata isa fudhatanii dhufan halkan nu bira bulan fayyuu hin dhiisan nyaachuullee dhiisan hamma kana ture hamma kana wajjin nu wajjiniin akka dhiphachaa turtan hin beekna maallaqaan nu biraa nafne maatii keenya gaafachuun nu biraa nafne har'a immoo kabajaa akkasiitiin nu simachuudhaan nu biraa nafne kanaatiif galatoomaa isiniin jechuudhaaf iddoo kanatti argamne galatoomaa waa tokko immoo yaade akka sana konkolaataa filattanii maal gootanii waan meeqatti baastanii organizeeshinii sanaan yeroo isin nu simattanii
utuu bilisummaa arganne tubbaa biyya keenyaa taane utuu uummanni keenya dhimma hidhaa keessa jiru sun utuu hundumtuu utuu ba'e biyyi keenya utuu biyya dimookiraatofte utuu taate biyya nagaa utuu taate gaafa sana jarri kuni akkamittiin simatu laataa jedhee tayyaadha. Gaafa sana akkam ta'a laata? Kan nama lamaaf akkas ta'e namoota irra kumaatamaan lakkaa'aman gaafa isaan mana hidhaatii ba'anii guutummaadhumatti biyyi sun biyya mana hidhaa ta'uunsee gaafa hafe gammachuun keessan akkam ta'a laata jedhee tayyaadha. Waaqayyo garuu guyyaa sana nu agarsiisa. Gaafa tokkoon argina jennee yaadna. Har'a namoota kumaatamaan lakkaa'aman dargaggoonni kaleessa fidanii namoota har'a aangoorra jiran aangoorratti ol baasan hidhaa keessa jiru. Baay'een isaanii hidhaa keessa jiru. Baay'een isaanii har'as sodaachaa jiru. Har'as baqachaa jiru. Kana ta'an seeni akka lakkoofsa Awurooppaatti 75tti jijjiiramni gaafa dhufe abdii ture. Inni hin fudhatame. Isaan booda 91tti yeroo dhufe abdii ture innis hin bade. 2018tti qabsoo meeqaan wareegamni meeqa kaffalame namoota waaqa beekan dargaggeeyyii warra cuucca jala ture warra dhiibbaa ormaa jala ture warra rakkoo Oromoo beeku warra rakkoo sabaaf sablammii biroollee warra beeku warra qajeelummaadhaan biyya kana hoogganuu danda'antu dhufe jennee gammanne. Akkuma Zalla Jawaar dubbate yoonni wama tokko afaanii bahee waa'ee jara sanaa yoonni hamaa dubbate dhiisin jedhan ture. Anatu lolan ture. Abdii guddaan irraa qaban ture. Abdii guddaa ana duwwaatoo hin taane abdii guddaa irra kaa'annee turre. Dhukkuba keenya barree turre. Sila maal jedhenne wanta tokko dhukkuba isaa hoo beekan qoricha sirrii hoo ajajaniif fayyina ta'aa jedhe. Dhukkuba isaa beennee turre gaafa sana biyya kana keessa walqixxummaan dhibuu isaati dhukkubi keenyaa jennee. Biyya kana keessa aadaan saba isa tokko ol ka'ee afaan saba tokko ol ka'ee inni biraan immoo gadi bu'ee inni tokko saamame inni tokko immoo saamame olaantummaaf gadaantummaan waan jiruudhaaf kun rakkoo keenyadhaa jennee rakkoo keenya gaafa sadda baafannee turre. Qoricha isaa immoo qoricha gaarii nuuf kennaa jennee warra nu itti kennine qoricha dogoggoraa yookaanis immoo qoricha waan sanaaf faallaa ta'e nuuf kennan. Rakkoo har'a keessa jiru keessa nu buusan. Gaafa sana lafa keenya irraa buqqifamnee hin saamamnee jenneeti kan hiriira baane. Qabsoon kan ture lafa keenya saamamnee. Waa'ee lafa saamamuu miti har'a. Har'a isa keessa hin jiru. Gaafa sana waan biraan hin jiru lafuma nurraa fudhatame saamamne. Hin buqqaaneedha gaafa sana gaaffiin keenya. Har'a immoo buqqaaneeyyuu lafa jiraannu dhabne. Bakka jiraatu dhabe ijoolleen Oromoo har'a yoo dhugaas dubbanne. Bakki baqatanii hin dhibe har'a. Hidhaanis dadhabe, ajjeechaanis dadhabe. Garri itti deeman dhibee rakkoo akkasii keessa jira. Gaafa sana buqqaaneeyyuu nagaadhaan jiraanna. Beelofneeyyuu nagaan jiraanna. Har'a buqqaaneeyyuu bakka jiraannu dhabne. Dargaggoonni yoo lama ta'anii dhaabbatan sadii ta'anii dhaabbatan hin jiru waan akkasii irra biyya keenya keessa. Adamfamanii akka bineensaatti adamfamu. Ijoollee Booranaatti ajjeefaman sana argitaniittu miti viidiyoo isaa argitanii. Ijoollee silaa du'uuf ka'an ijoollee qoonqoo nuu fixe kan rakkoon iyyuu fixe kan olii gadi baqannaa nu yaaddoon iyyuu kan silumaayyuu ajjeese qoreerra oofanii dhaqaniitu gatteessisaniitti qiyyaafatanii ajjeesan. Mana hidhaatu immoo fuudhamee ajjeefame immoo meeqatu jira. Konkolaataa irratti wantoota roobsanii rasaasatti roobsanii ajjeesan immoo meeqatu jira. Utuu obboleessi ilaalu utuu haati ilaaltu dugda duubatti hidhanii addabaabaayii irratti kan ajjeesan immoo jira. Haati mucaa sanaa gaafa sana achi jirti. Obboleessi mucaa sanaa achi jira gaafa sana. Kuni mootummaa nuyi mootummaa afaan keenya dubbatuudha jennee yaannu keessatti kan inni ta'e. Mootummaa Oromaa keessatti hin taane kun ta'ee hin beeku. Har'a kana keessa jira. Waan wal dhusinu hin qabu. Hin hidhinaa nama wajjin hin dhaga'an. Gaafa waraanni amma jalqabame kun waraanni otoo hin jalqabamin dura akka kaafaawatti waraana kanatti hin deeminaa.
jennee ibsa yeroo nuyi baafnu waa'ee managaa maaliif dubbattu jedhanii duula akkamiitu duratti duulama. Har'a immoo waan san hunduma balleessanii waan hundumtuu badee daaraa ta'e kottaa naasofnaa jedhanii immoo haasaarra jiru. Maal taatu gaafa sana dhaga'aniiru ta'e? Maal taatu dhaga'anii gaafa sana? Agartanii rakkoo isaa baraniiru garuu qorichi kennameef sirrii miti. Har'umayyuu immoo maaltu ta'aa jira? Warri Tigraay rukutaniis maal godhaniis gara barcuma gara haasaatti gara mariitti akka mootummaan deebi'u godhaniiru. Harka isaa micciiranii gara itti ba'uu dhabee isaaniin wajjiniin haasa'uudhaaf amma walii galeera. Waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu haasa'uu barbaadu nan fixaa'e. Nan balleessa nan barbadeessaa hidheetu waraana irratti labsee jira. Kunis deemee akkuma sanadha. Harki micciiramee deebi'ee taa'uun dirqama. Maa wal finna. Maa kanarra wal geenya. Maa dhagaa irrattis wal kuffisna. Maa qabeenya keenya barbadeessina biyya keenya maa balleessina. Hariiroo saba biroo wajjin hin qabnus maa balleessina. Aangoo irra turuuf jecha maa hariiroon saba biraa wajjin hin qabnu maa bada. Amma Wallagatti waan ta'u dhageessaniitu gidduu kana. Uummanni sun akkamittiin akka dhufee achi qubate hin beekne warra qubachiise keessaatii ani tokkodha yeroo sana. Kootaan nuuf kenname namoota ammasitti isinii kennama maatii ammasitti isinii kennama dhaqaatii qubachiisaa nuun jedhanii uummata naannoo irraa waan hundumaa funaannee sassaabnee maal goone mana ijaarree fi qodaa isaanii iddoo ciisichaa isaanii bishaan isaanii maaloo isaanii qopheessinee qubachiifne. Akkamittiin ajjeesa uummanni Oromoo uummanni Wallaggaa akkamittiin saba kaleessa ofiisaatiin dandamachiise beela baase qubachiise yoonaan ga'e akkamittiin ajjeesuu danda'a gochuu hin danda'u. Gaafa sana hin fidinaan atti hin jedhe hin qubachiisuu hin jedhe wajjiniin saba kanaa wajjiniin jiraatan akkamittiin kana gochuu danda'a hin godhu. Warra aangoorra jirutu siyaasa isaaniif jecha ofuma isaaniiti fannoo godhanii uummata sanas maqaa balleessu uummata biraas ittiin fixu. Maal gochuu danda'ama? Kanaaf hooggansa immoo aangoorra jiru kun uummata keenya akkuma sirrii dubbatame waggoottan 3 kanatti waan waggaa 50-60 nurra hin gahin nurraan ga'e. Baadiyyaa tokko ammatuu deemtanii har'a magaalaa ammatuu gara Salaaleefaa gara Shawaa Kaabaa kana osoo deemtanii manni qotee bulaa gubatee dhumeera. Mootummaan mana qotee bulaa gubu dhageessanii beektu? Mana qotee bulaa utuu mana qorqorroo ta'e namanni gubu. Mana citaa guba. Mana citaa lafa fidee ajjeerratu mootummaan qabne qotee bulaa hin qabne. Amma kun yoo bosonatti galee utuu gaafatama gaa. Maaliif qawwee fuutee na loolte jechuun hin danda'ama? Eessaa litu eessaa haa dhaqu? Qawween isaa waddoon isaa kunooti. Manni isaa gubateera. Eessa dhaqa? Manni isaa gubateera. Jireenyi isaa barbadaa'eera. Hojjetee nyaachuu dadhabeera. Eessa dhaqa? Yoo ofirraa lolate maa kana goote namitti hin jedhu jira kana. Kanaaf akka uummadhuma irratti Jawaaris kaa'uudhaaf yaale deemnee gara nagaatti dhufuun keenya noolu ofuma ofiis hin dadhabin qaama kanaa wajjiniin isa humna qaba wajjiniin nanaasaa isa kaan immoo rukuteen balleessa isa jedhu sanas dhiisi hin danda'amu fixuunis hin danda'amu. Kan fixuu danda'u gaaffii sabi tokko qabu gaaffii isaa deebisuu duwwaadha kan hiikarra fiduu danda'u. Kana ta'uu baannaan qabsoon yoomillee itti fufa. Karaa kamiinuu namni hundumtuu waan danda'u itti fufa qabsoo isaa. Amma garbummaan nama afaan keenya dubbatuun isa ta'u nama afaan biraan dubbatuun isa ta'u haga mirgi keenya kabajamutti taa'uu hin dandeenye dhiisuus hin dandeenye. Namuu karaa danda'een hin qabsaa'a nu immoo karaa itti jirruun qabsaa'aa jirra. Kanaaf ammas mootummaa kana irratti dhiibbaa gochuun barbaachisaadha jennee amanna. Hiriira bahuun naaf danna ammallee
hunuma isin gaafanna hiriira akka baataniif maaliifi rakkoo keenyatti ni qabne ijoollee keenyatti daa'ira uummata keenyatu dararaa keessa jira isa waggaa 30-20 dura caalaa har'a hiyyummaa keessa jirra namoonni muraasni mootummaatti siqan duroomaniiru ta'uu danda'a garuu gara baadiyyaa keessa yoo deemtan har'a namni buna namaa danfisuu danda'u illee hin jiru bunni illee hin jiru har'a dubartoota Oromiyaa keessa jiran otoo waan isaan keessa jiran sunitti himneeti abbaan manaa irraa du'ee ilmi jalaa hidhamee ijoollee wajjiniin ta'anii boo'u isin akka kanatti nu simattu addana teessanii otoo waan isaan keessa jiraattan beektaniiti hin boossanii maraattu turtan maal keessa jirti haati Oromoo maal keessa jirti har'a dubartiin Oromoo maal keessa jirti har'a maal keessa jirti abbaan manaa irra hin jiru abbaan manaa yookaan hidhaa yookaan du'eera qonni hin jiru ilmi yookaan hidhaa jira yookaan du'eera yookaan biyyaa badeera yookaan yoonni hidhameera ta'e isaaf galaa guurti ijoollee asitti qofatti guddisti namni rakkoo isaanii argu hin jiru kanaaf isaaniif illee birmachuun barbaachisaadha rakkoo isaan keessa jiran dachaa rakkoo dachaa keessa jiru keessumaa ba'aa dubartoonni Oromoo baatanii jiran seenaa keessatti akka kanaatti itti hammaatee hin beeku namillee quban qabuuf namillee hin beekuuf ani yeroo mana hidhaa ture kan dargachaa ture haadha manaa gootii hunduma caalaa gar tokko waa'ee keenya yaadda'u gar tokko ijoollee guddisuu yaadda'u sanaayyuu hojii baay'een isaanii hojii hin qabani akka dhiiraatti qotuu hin danda'ani akka dhiiraatti oomishuu hin danda'ani haalli isaas mijataa miti aadaan isaas mijataa miti kana keessa taa'anii gidirfamaa jiru baay'een isaanii kanaaf isaaniin yaadachiisu warri iddoo gaarii jirtan warri rabbi biyya gaarii keessa isin fide isaaniin yaadadhaa rakkoo dubartiin Oromoo keessa jirtu yaadadhaa kana yaadachuun barbaachisaadha kanaaf amma rakkoon keenya furamutti isin waamuun keenya dirqama nu bira dhaabbachuunis barbaachisaadha waan dandeessaniin hojii dippiloomaasii hojjechuun maallaqa yoo gaafatamtan kennuun hiriira baay'oo isiniin jedhamne karaan kan keenya qofa miti jennee yaadna waan nu isinitti himnu duwwaa akkasiin gootan barbaannu waan qabsoof malu hundumaa gochuun barbaachisaadha waan qabsoodhaaf malu karaan tokko fakkeenyaatiif magaala kana keessa iddoo tokko baatanii bakka tokko deemuudhaaf yoo kaatan maal isheen GPS kanarra kaa'attanii kaatu miti karaan isin geessu jira yoo inni tokko cufaa ta'e maal ta'a amma eegaa isin deebistii gara manaatti deebii jetti karaan cufaadha deebii hin jettu garasiin immoo sifidde innis cufaadha taanaan immoo asiin gara biraatiin isin qabsoonis adeemsisaa fagoo baay'ee tokko miti galmisaa garuu waanuma tokkodha galmisaa maa inni mirga saba kanaa deebisuudha abbaa biyyaa taasisuudha abbaa biyya isaatii taasisuudha kanaatiif karaan akka hin cufamne yaaduudha karaan tokko yeroo cufamu immoo karaa biraa deemuudha inni sun yeroo cufamu immoo karaa biraa deemuudha garuu galmisaa bakka sana ga'uudha kanarratti akka xiyyeeffannu barbaadna gaaffiif deebiin jiraasaa hin beeku akka sagantaa isaaniitti ammas irra deebi'ee isin galateeffachuun barbaada baay'ee ulfaadhaa galatooma saba biroo wajjinis nagaa jiraadhaa ofii walii keessaniinis nagaa jiraadhaa. hedduu galatoomaa keessumoonni keenya soo godhanii jiranii meequ takka hamilee isaanii uffannaa hamilee
akkanatti nu jidduutti argamanii yaada isaanii nu qoodanii isaan kana nu jidduutti argachuun dhugumaan carroomina guddaa qabna. warra silaan argannu jenne arganne kanaafuu hedduu ammallee takka hamilee nu godhaaf hamilee. sagantaan itti aanu akkuma sa'aan ni beekamaa sa'aan xiqqoo duubatti nurraa harkifatte sababa sa'aan harkifatteef sa'a tartiibumaan oofaa deemna. amma sagantaan itti aanu sagantaa awwaardiiti kennaa isaaniif qopheessine jira. so kennaa kana akka nu hannan ogutakka ammallee hamileedhaan nu simadha. Dr. Tilahun yeroo takkaas nu baa kennaa akka nu hannitan. achi baha. kennaan duraa hawaasa Oromoo magaalaa Houston irraa obbo Baqqalaa Garbaatiif. Okay. This award present to Baqqala Garba. Your sacrifice will always be appreciated by every Oromo in Houston, Texas. Thank you from Oromo community of Houston. Hi. This award presented to Jawar Muhammad. Your sacrifices will always be appreciated by every Oromo in Houston, Texas. Thank you. This for Bullo. Hamile Nijiru. Hamile. asitti aansuudhaan dhugumatti warri Houston sagantaan itti aanu sagantaa bireegaati. boqonnaa fudhachuudhaaf daqiiqaa muraasaan nu hafe daqiiqaa 15 duratti immoo waan takka waan goonuu jira. sagantaa kana akkana miidhagsuudhaaf waa hedduu baafnee jirra, baasii hedduu goonee jirra. keessummoota kanallee akkatti simanne ni beektanii warri feetan warri fedhiidhaan gumaacha nu gochuu barbaaddan warreen nu gargaaruu barbaaddan asuma warreen harka mirgarra naa jiran kanatti gumaacha gochuu dandeessan jechuu yoo jiraat. so mee namoonni waa gumaachuu dandeessan asumaan carraa kanaan isinii kanna jechuudha. sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. so sagantaan bireekaa sa'a 8 daqiiqaa 15 daqiiqaa 15 qabna. daqiiqaa 15 booda yeroo bireekaa irratti warreen salaatu barbaaddanis salaachuu dandeessan jechuudha. sagantaan gaafiif deebii sa'a dheeraa waan fudhatuuf bireeka duuba ta'a jechuudha. erga amma jalqabamu gaafiif deebii jalqabamu no boodarra bireeka booda.